Albama biiftuu jedhuuti. Albama qabdi. Albama bareedaa isa hojjattee kaani beeytu. Dubartiin Oromoo jajjabaachaa jiru jabeessuullee qabna. Duraan dursee warra isaa argamtan hunda keessaniin galatoomaa isiniin jedha. Ilmaan abbaa gadaa. Itti aansee immoo albama ishii kana torbee har'aati. Rabbiin achiin nu haa gahu. Artistoota hin jedhu Oromoo ilmaan abbaa gadaa hundaan artii fi afaan keessan aadaa keessan jabeeffadha. Maaliif nu waliin dhaadanna wal malee maal qabna? Artiin immoo utubaa biyyaati. Spinal Cordi saba kanaati. Kanaaf intalli kun immoo jabaatti as geettirti. Albama ajaa'ibaa qabattee sirba 13 keessaa qaba. Kanammoo Oromiyaa keessa qofa miti. Addunyaa tanarra Awurooppaa fi biyyoota Arabaa keessatti konsertiilee gurguddaa qabattee kaayoo guddaatti deemuu jirti intalli kun. Kanaaf haa jabeessinu dubartiin jabduudha. Bira dhaabbannee hundi keenya dhiira dhalaa osoo hin jenne xiqqaa guddaa osoo hin jenne sagantaa isii kanarraa akka nafneen jedha. Torbeerraa wal harkannaa wal nu haa agarsiisu gara isheetti isin dabarsa. Hayyee galatooma. Duraan dursa dadhabbii kiyya kanaaf firii milkaa'inaa akkanaaf godhatuuf ija koon akkan arguuf jalqabsiisaanis xumursiisaanis Waaqayyo waan ta'eef Waaqayyo galateeffachuun fedha. Itti aansuudhaan artistoonni hangafaa fi lafaa dhufoon dureeyyiiwwan sooshaal miidiyaa akkasumas jaalattoonni aartii Oromoo fi miidiyaan gurraa fi sagalee uummata Oromoo taatan gaafa muddee 2017 albama kiyya mata dureen isaa biiftuu jedhu eebbisiisuuf jalqaba duraan dursa guyyaa har'aa ibsa miidiyaa kennuuf fuuldura kootti waan argamtaniif danuu galatoomaa jechuun fedha. Waaqa gaditti artistoonni albama kiyya biiftuudhaaf ogummaa keessanirraa osoo hin qusatin milkaa'ina kiyyaaf osoo dadhabin jedhin haga yoonaan wajjin taatan guddaan sin galateeffadhaa. Hirmaattota walaloo keessumaayyuu hirmaattota walaloo fi yeedaloo artisti Misgaanoo Haayiluu, artisti Naa'ol Gazuu, artisti Baroodidhaa, artisti Lataa Tasfaa fi artisti Saamsoon Haayilee galanni koo isiniif dachaadha. Gama qindeessitoota muuziqaatiin Taamiraat Dirribaa, Latii Olii, Iyyoob Baalchaa, Daawit Salamoon, Yoonaas Gabrasillaasee, maastariingii sirboota koo 13 dadhabe osoo hin jedhin Salamoon Haayilamaaram danuu galatoomaan jedha. Dabalataan koreen albama biiftuu danuun isin galateeffadhaa. Hiriyoota koo maqaa keessan otoo hin bira darbee dhiifama naa godhaa naaf galchaa hundi keessanuu galatoomaa jechuun barbaada. Gama viidiyoo fi laayireesii akkasumas piroomoshiniitiin seenaa istiidiyoo Zaakir Abdallaa, Luban istiidiyoo Lalisaa Soorii, Oofta Intarteementii Jawaar Gammadaa, Dinqaa Galataa, Kiyyaa Dachaasaa, Yaasiin Muhammad, Hasan Inseeni Dajanee, Yohaannis Zawduu, Taamiraat Dirribaa, Naafiyaa Addunyaa, Shawangisaa akkasumas hiriyoota koo hundi keessan maqaa keessan otoo hin caqasiin bira darbe ammas galanni koo danuudha. Walumaa galatti uummata koo uummata Oromoo uummata eenyummaa isaa dhiiganna dhaalchisee aadaa seenaa isaatiin na kabachiisee na guddisee har'aan na ga'e galanni koo danuudha. Naa jiraadhaa. Dhumarratti albama kiyya biiftuu eenyummaa aadaa duudhaa seenaa saba kiyyaa akkaataa ibsuu danda'uun isiniif dhiyeesse kanaan gaafa muddee 2017 asuma Kakumaammetti sa'a 6 jalqabeen eebbifame waan ta'eef irratti na argamaan jedha. Horaa bulaa deebanaa. Artist Sifan Urgeessaa baga guyyaa kanaaf geesse jechuun barbaada. Hayyee galatooma. Artistoota gabooda haasawuun xinnoon ulfaata. Isaanii muuziqaa artii kanaanis akkasuma haasaadhaanis hin danda'amani. Kanaaf ani waan xinnoo ishiinitti maka baay'ee waan haasa'u magmaaksaanis kadoon akkatti duraan ibsite qabdi. Kanaaf nuti baay'ee akkatti haasaan dandeenyu waanuma gabaabduu fi jechuudhaafi. Muuziqaan industirii yookaan immoo guddina diinagdee biyyaa keessatti iddoo guddaa qaba. Biyyoonni har'a baay'ee guddatan jennu kun baay'een isaanii indastiriin fiilmii fi muuziqaa isaaniitiin baay'ee bahanii kan mul'atanii biyyoota keessumaa Afrikaa keessa amma kana guddinni isaanii baay'ee addunyaa irratti hin beekamne garuu immoo indastiriin fiilmii akkasuma muuziqaa isaanii hedduu ta'ee jiru warra akka Naayijeeriyaa fa'aa kun jechuudha. Kanaaf wanni muuziqaa kun biyya beeksisuu keessatti waa hunda keessatti qooda guddaadha kan inni qabu. Aadaa amala as dhuftee hawaasa keenya keessa tureeni namni muuziqaa yookaan immoo artistiin tokko kabaja isaan malu argataati hin turre. Maqaan tattaaneetitti moggaafama. Yookaan immoo namni muuziqaa hojjetu yeroodhuma maal jedhama tirfi gizeessa waan akkasii hojjeta malee hojii kooti jedhee akka hin hojjetamnee fi maqaa garagaraatti itti baafamaa ture. Haa ta'u inni kun erga dhiyeenyaa as baay'ee fooyya'eera. Wanti xiqqoo hin fooyyomnee fi ammas irratti xiyyeeffatamuu qabu garuu wal jajjabeessuu wal bira dhaabachuudha. Inni kun ammas xiyyeeffannoo argachuudha kan inni qabu. As keessaa amma nuti isin fuulduratti akkasitti baay'annee kan argamne eebba
albeema kan siifaniin wal qabateeti. Albeema hojjechuun bara kana keessuma artistoonni gaa baay'ee beektan illee darbaan dhagaa malee artii muuziqaa keessas yoon jiraachuu baadhee albeema hojjechuun hafeera keessuma afaan Oromootiin waggaatti yookiin tokkitti ibbaa yookiin lama ibbaa yookiin bara waggaa keessatti albeemni tokko hin baane faatu jira. Waggoota dheeraa dura waggoota 2015 dura albeemni muuziqaa bahaa turan amma garuu hin jiran. Baaqee yookaan qeenxee qofatu gadhiifamaa jira. Inni kun maaliif jennee yoo gaafanne baay'inaan gaa hin beektu bu'aa baay'ee hedduu qaba. Bara kana muuziqaa tokko hojjechuun mataa isaa dhamaatii hedduu qaba. Haa ta'u garuu akkuma dhamaatii qabu kana gargaarsi wajjin osoo jiraate namni hojjechuu danda'a ture. Inni kun immoo baay'ee hin mul'atu. Artistii gargaaruun, artii gargaaruun jajjabeessuun inni kun baay'ee hin mul'atu. Kanaaf albeema hojjechuun dadhabsiisaa kan ta'ee fi egaa siifan isa kana cabsitee dandeettii ishiitiin kana keessa as baateetti albeema muuziqaa kana. Kanaaf hundi keenya artii keessas kan jiran akkasuma artiidhaan alas kan jiran kun waa'ee keenya waan ta'eef irratti xiyyeeffannoo taasisuudhaan torbee as dhuftu kana guyyaa eebbasaa irrattis akka hirmaannu bituudhaanis akka cinaa dhaabbannu sababni isaa har'a sirba baaqee yookiin qeenxee tokko baasuudhaan maallaqa meeqa akka gaafatu yeroo meeqa akka fudhatu beekamaadha. Sirriitti warri artiitti dhiyaatan baay'ee beeku. Isa kana bira dhaabatanii yoo xiqqaate waan isaan baasan bakkatti illee deebisuun illee yoo dadhabame hanga ta'e deeggaruun barbaachisaadha waan ta'eef inni kun immoo maal jedhama maalii manatti kabajuun ishii jirtuu miti ishii maaliidhaaf akka jedhamu. Nama sana qofaan miti dhaloonni illee gara fuulduraatti deemu kun artii akka hin jibbinee fi akka hin balaaleffanne taasisuudhaaf artistoota har'a jiran kana isaan kana jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef keessumaa afaan Oromootiin akka duraan jedhe albeema muuziqaa hojjechuun fiilmii hojjechuun baay'ee dhaabataa jira. Inni kun immoo aadaa nuti ta'e achumaan akka hin hafne irratti cichuun gaafata. Fiilmii amma namni hojjetaa hin jiru inni kun maallaqaan wal qabataa nama jajjabeessuu dhabuutiin wal qabataa kanaaf irratti jajjabaan sirboota yookaan tiraakii 13 jechuun salphaa miti achi keessattuu dhimmoota hedduutu as keessatti hammatameera jechuudha muuziqaawwan kana keessatti isa kana dhaggeeffachuudhaan egaa wala haa jajjabeessuun wal biraa dhaabannu jechuu barbaada ulfaadha. Akka bosonaa nuuf fixeera gaawwan nuti dubbannu dhuguma dubartii cimtuudha siifanii. Yeroo kana yeroo wanti nuti cimettama albeema kana hojjechuun shi sirba 13 qopheessuu shi baay'ee dandeettii guddaa qabdi gargaaramus qabdi. Yoo nuti waliin gargaarre eenyuyyuu dhufee nu gargaaru. Kanaaf wal cinaa dhaabbannee hundumti keenya wal gargaaruu qabnan jedha fadha. Oromoo akkam jirtu nagaadha warri biyya alaas biyya keessas baga jiraattanii egaa obboleettiin kiyya siifan baga gammaddee dadhabbii kee nan beeka dadhabbii guddaa keessa dabartee tas keessee egaa bosonaan dubbatee fixeera eelsiinis akkasuma gaduunis hundumtuu ibsaniiru irra deebi'uuf yoo ta'e malee dhuguma qeenxee tokko hojjechuun iyyuu baay'ee ulfaata. Karaa diinagdees taanaan karaa yeroos taanaan dubartummaanis hin jira ijoollee guddisuu responsibility guddaa qabdi ulfaadha. Anan jechuu barbaadu dura obboleettii siifan baga rabbii guyyaa irrattis ga'e lammataa immoo anan jechuu barbaadu aartiin Oromoo wanni Oromootiin waliin qixu Oromoon saba guddaadha. Mata baay'ee qaba garuu artiista duwwaatti fe'amas kan isheen itti gatii baafte kana albaamii ishii irraa bituudhaan sirba ishii miidiyaa adda addaatiin sabiskiraabii laayik sheerii godhuudhaan gargaaruun nurra jira. Kookeet entertainment irraa hin dhufe sila gaaffii hedduu qabadheen dhufe hoogganaa kiyya bira keessanii bosonaa. Anaafuu gaaffii xiqqishuma gaafadheetiin xumura durarratti maqaa albamaa biiftuu jettanii biiftuu maaliif jettanii biiftuu jechuun maal jechuudha gaaffii kiyya duraati. Kabiraa qabiyyeen albamaa maal kutaalee Oromiyaa hundaa hagam ammate qajuuf gaaffiin kiyya sadaffaa eega gadhiistanoo yuutuubii kamirraa namni argata eessarra gadhiisuuf yaada qabdanii gaaffiin kiyya ka xumuraa artistoota Khadijaa fi Elsaa qofas biratti agarre
artistoota Oromoo jedhanii warra mana sirrii gurraacha qabu tokko bakka adda addaatti garuu. Siitu yaamin immoo isaaniitun dhufin. Gaafii kiyya kabiraati. Artistoonni hangamta akkasii cinaa dhaabbatan waan kanarratti cimsuudhaaf galatooma. Ayyee galatooma. Baay'ee gammadee jechuun barbaada jalqaba. Dubartoonni hagam si cinaa dhaabbatanii albama kana gaafa hojjettu aadaa waan seenaa of keessatti qabata jennee irra waan ta'eef hagam si bukkee dhaabbatanii biiroo aadaa fi turizimii waan akkasii irratti hojjettaniirtu waan jedhudha gaafiin kiyya. Kan itti aanu immoo toora miidiyaa illee gaafateera. Toora miidiyaa kamirratti koonsartii yaaddee jira biyya keessattuu biyya alaatti jedhameera biyya keessatti iddoo natti yaadde yoo jiraate ibsaa sumaan nu kennaa galatoomaa. Kiyyaaf gammachuu guddaan na dhagahama. Gaaffiilee gaafadhu ani gaaffii takka qofaan gaafachuu barbaada sifan albama gaa kun yeroo ammaa albama dhiisii singalii takkaafuu namni gartee hedduun hirmaachuu qabu. Kanarratti ispoonsara gaafattee jirta. Dhaabbanni Oromoo dhaabbata gurguddaa jira. Akka Teelekoomiinis ni jira, Baankiin Oromiyaa ni jira. Akkasuma gartee warra dhaabbata abbootii qabeenyaallee hedduu jira. Gaaffii kana inni kaasuu danda'eef isin duuba irratti yoo ispoonsara ka gootan ta'e silaa isin duubaan jiraachuu qabu. Akkuma wallaalii uumaa kiyyaattiin kan isin gaafadhame bakka kanarratti maaliif ispoonsara hin gaafatin maaliif kan hin godhin jechuu barbaade kan maal isin gaafate. Ayyee galatoomaa jechuun barbaada. Gaaffiin jalqabaa biiftuu akkamitti ibsitaa yookaan biiftuun maali isa jedhuufi. Biiftuun pilaaneetii keenya irratti dhiibbaa guddaa fi barbaachisummaa hangafa qooddatti. Kana jechuun duraa duuba uumamaa haala qilleensaa yaa'a galaanaa jijjiirama waqtiilee jireenya dhala namaa bineeldotaa fi biqiltootaallee biiftuu waliin hidhata jabaa qabu jechuudha gabaabumatti. Yoon itti dabalee ibse osoo ho'i madaalawaa fi hifti yookaan haduun hin jiraanne jireenyi lafa irraa hin jiru jechuu nu dandeessisa. Kuni biiftuu ibsa. Biiftuun pilaaneetota adda addaa hurjiilee fi kanneen biroo haammachuuf waliin hidhata qabaachuudhaan illee beekamti. Akkasumas biiftuun ifa dukkana booda abdii fuulduraa hawwii walaloo fi agarsiiftuu aaga ganamaati. Albama koo biiftuu keessatti sirboota 13 of keessaa qabu kana keessaa biiftuun isa tokkodha. Mata durees kanaafan biiftuu jedhee filadhe. Biiftuun walumaa galatti akkuma walii galatti biiftuun ifa dukkana ittiin mo'annu yommuu ta'u ifa jechuun aartiidha. Aartiin madda qaroominaati, maaddii qaroominaatis biiftuu haala kanaaniin ibsa. Gaaffii isa lammaffaatti gaafan ce'u qabiyyeen albamaa maalidha isa jedhudha. Albama biiftuu keessaa nagaa, jaalala, tokkummaa, dhabuu argachuu, milkaa'uu dhabuutu jira. Biiftuunis kan of jalaa qabdi jechuudha walumaa galatti. Sababni biiftuu filachuu kooti waan biiftuun of keessaa qabdu hundumaa albamni biiftuus of keessaa qaba. Akka dhuunfatti albamni biiftuu wanti adda isa godhu yoo jiraate weellistoota ciccimoodhaan yeedaluuf walaloon barraa'eera. Qindeessitoota muuziqaa ciccimoodhaan qindaa'ee maastaringii ogeessa jawaatu hojjete kun adda isa godha. Dabalatatti wanti adda isa godhu yoo jiraate godinaalee hunda keessaa kana jechuun Jimmaa, Wallaggaa godinaalee hunda of keessaa qabata jechuudha biiftuun kun adda isa godha. Gama gaaffii koo isa taanutti yuutuubii kamirratti gallakkista isa jedhuuf eebba booda murteessina. Torban irraa jechuudha. Torban maarraa walagarra galgala waan ta'u laalla. Kanaaf hundi keessaan nu eegaadha. Artistoonni maaliif xiqqaatan isa jedhuufi egaa baay'ee tas jirra. Dudda duuba koo jiru torban irraa walagarra artistoonni nurraa hafan hin jiru. Beellama torbeetiin wal qabanne hafuu barbaadan yookaan yaadanii miti. Kanaanan bira darba. Dubartoonni hagamsi wajjin dadhaban isa jedhuuf haadha koo irraa jalqabee dubartoonni hundumtuu dudda duuba koo jiru. Milkaa'ina koof dudda duuba koo dubartoonni ciccimoon jiru. Gama aadaa fi turizimii maal isa jedhu garuu akkasumatti bira dabarra. Koonsartii eessatti yaadde asuma dhiyoo Eeshiyaarraa jalqabee yaade Dubaay. Itaansee moor kanan irratti xiyyeeffadhe Ameerikaadha.
eebba albama koo booda ji'oota muraasa booda Ameerikaatti koonsartii nan godha. Ispoonsara isa jiruuf ispoonsara bakka hin gaafanne na gaafadhaa hundumaa gaafadheera galatoomaa jechuun barbaada. Kan maanan xumura. Waan an dogoggore yoo jiraate na of galcha. Haati sa'a ilmachuu fi waatii gadhiisti galgala. Gurbaan tikee galee doomin tiksee galeeti. Gaafa tiksee galu ijoolleen ni beeloftii miira akkuma barattoota. Isaa aarii taa'u jiru urbaatatti laannee waatiin irra ejjette. Irra ejjannaan boohee mucaan. Waan jedheef hin qaba. Kanaaf asitti wanti jechuu barbaade please uummata Oromoo, artistoota Oromoo shamarran irratti xiyyeeffannaa godhaa. Please walitti himnaa kala warra kun nu baay'ee. Isinitti mameera hundi keessan quba qabdanii warri an bilbileef jira warri isheen bilbilteef jirti wal qunnamaa turre irraa nafina guyyaa sagantichaa mucayyoo kanarraa. Horii abbaan gaafa cabse Oromi jaballeessa. Nuti wal malee waan qabnu. Artistoonni warra kotte duudhaadhaa akkatti isaa wal jabeessan akkatti isaa walii birmatan. Please nuti san caalee argamuu qabna. Sagaleen tokko ta'uu hin danda'u. Hunduu kennaa mataa isaa qaba. Alii birraa dhabne Alii birraa kan koppii sirbu jiraachuu danda'a. Alii birraa san rakkachuu garuu hin dandeenyu. Please hunduu gahee mataa isaa qaba. Kanaaf walitti hin haafnu artistoonni Oromoo tokko intala kanarraa akka hin hafne akkuma gaafa isa dhiirataa iskaayilaayii guunnee bareechinu sani akka walirraa hin hafne isiniin jedhee erbuu fi imaanaa jaallan kaleessaa sanarra kaayera. Uummata Oromoo bal'aatiinis immoo ammallee shamarran keenya dubartoota keenya bira dhaabbadha. Shamarran keenya jajjabeessaa. Sagantaa kanarraa walirraa nu wal malee waan qabnu nu waliin dhaadannaa wal malee waan qabnu aartiin immoo nu qabdi saba kana qabdi aartiin Oromoodhaa saba kana qabdi saba bal'aa kana qabna malee diinagdee hin qabnu maallaqa hin qabnu miti warri sossoorumtanii yookaan immoo harkadhaa bagaa harkattinis rabbiin isin haalaatu nuufis nu laata wal xiqqeessuun wal tuffachuun kun please walirraa haa dhaabbatu artistoonni wal jabeessaa sagantaa mucayyoo kanaatarraa akka hin hafne jaa Oromoo hundaa fi artistii Oromoo guutuutti dhaammadheera dhaamsa kana waan dogongoreen of kolchaa jeera. Yaada jiru hundi isaanii kaasanii jiru. Kanaaf gadoonillee sirriitti dubbatteerti. Osoo wal bira dhaabbanni bareeda. Akka Oromoon danuu ta'ee miti wal jajjabeessuu irratti xiqqoo dadhabbina qabna waan ta'eef kanaaf gaafa eebbasan immoo hundi keenya wal bira geenye akka wal cinaa dhaabbannu akka wal jajjabeessinu yaada hunda barsaa siifii galatoomii baga guyyaa kanaaf geesse jabduu cimtuu sin jechuun barbaada galatooma. Egaa xumurameera hundi isaa fakkaata artistoonni nafanii kan jedhe otoo dhufaniis eessa taa'u amma nuunne irra waan ta'eef sagantaa akkanurraa nu akkanatti teenye kanaaf isaaniif immoo marsaatti taanu qopheessinaa fi torbiyaarraa dhufan jennaani. Warri as jiranis egaa artistoonni illee hedduun jiru nutis warri jalaa qabnu argamne irraa sitti kanaaf egaa dhaammannoon isaanii egaa nuu gala tarii maalinni amma namni jila tokko jilatee gaafa namoonni xiyyeeffannoo kennuu diduu gaafa amma kana immoo itti dadhabanii namaa gala inni kun maalinni uummatuma keenyaa fi walleen nuti waggoota 20-30 dura dhagaa fi hangammajii paasiidhaan manatti dhaggeeffannu kun teeppiidhaan dhaggeeffannu gaafa aarre sirba waa'ee aarii wayii gaafa gammanne waa'ee gammachuu wayii kan nuti dhaggeeffannu waa aartii qabnuu fi aartii waa hunda keessatti qooda qabdi waan ta'eef jechuudha. Kanaaf aartiin immoo jijjiirama hawaasaa keessatti iddoo guddaa qabdi. Gaafa waan akkasii kana wanti nuti gochuu dandeenyu namoota akkasitti waan ta'e hojjetan kana jajjabeessuudha. Qalbiin isaanii gara fuulduraatti akka waa hojjetan namni duubarraan dhufullee sallaalee akka jajjabaatu akka hojjetu malee maqaa duraanii artiif artistiitti mogga'ee ittiin gadi qaqqabamu sana isa sana jajjabeessuu hin qabnu jechuudha. Isa ogoone artiin keenya bakka baddii jajjaama inni kun immoo gaarii miti kanaaf xiyyeeffachuudha kan nuti qabnu hundi keenya irratti haa argamnu guyyaa sanaa argamnee waa eleessine jechuudha. Gammannee deemuu qabna jechuudha maafanii egaa bakka kanatti argamuun waa'uma kana walitti himachuudhaaf bara kana miidiyaa hawaasaati bakka hunda kan qaqqabsiisu namni hundi immoo hin dhagaa kanaaf hundiyyuu irratti argamuu jenneetu dhaamsa dabarfanna isuma kana hojjenne hin gaafakkaatu. Hayyee akkuma waliigalaatti biiftuun addunyaaf qixa iftii kana jechuun albamni koo biiftuun kan hunda keessaniiti sabaaf sablammoota hundumaafuu jechuudha hundi keessaniyyuu irratti hirmaadhaa muddee ja'a asitti wal agarraa
warri dhuftanii fuuldura koo dhaabbattanii gabaasa kana naa gootan guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Keessummoonni koo danuu sin galateeffadhaa ulfaadhaan jedha. Waan hin dogoggoreen of galchaa horaa bulaa torbanarraa muuddee asumatti saalaa qanaa ja'arraa jalqabee biiftuun inni eebbifamaa koottaana eebbisaa koottaanaa eebbisaan jedha ulfaadha horaa bulaa deebana. Jirtuu nagaa keessanii nagaa waaqessanii fa'aa baay'atu. Torbee irraa jechuun muddee ja'a eebba albamaa biiftuu jedhutu kan siifan urgeessaatiin yeroo dheeraa irratti dadhabame. Mucayyoon kun aartii Oromoo kana keessatti hirmaattee aarsaa gurguddaa kan faltee dubartiidha. Dubartiin immoo jajjabeeffamuu danda'uu qabdi. Aartiin immoo coba sammuu ta'ee afoola uummata keenya aadaa eenyummaa waa'ee biyyaa gootummaa xiiqii jiruuf jireenya hawaasaa kan of keessatti qabatedha. Kanaaf ishiinis yeroo dheeraa gatiitti kan faltee dubartiidha. Otoo ishiin daangessin eenyummaa uummataa kana aadaa kana afoola kana uummataaf waan dandeessitu cobsitee gadi baasuuf jirti. Kanammoo namni kamiyyuu irratti hirmaatee sagantaa ishii kana waan bareedaa waan ishiin irraa aarsaa irratti kan falaa turte kana namoonnis iddoo garaagaraatti irratti hirmaatanii sagantaa miidhagaa waan ishiin irratti dadhabde kana dhangaa ishiin dhiyeessite kana akka dhandhaman asumaan dhaamsa keenya dhaamuu barbaanna. Albamni biiftuu kun albama jabaadha. Artistoota ciccimoota irratti hirmaachaa ture gama walalootiin gama yeedalootiin qindeessitoota muuziqaa dabalatee gatii guddaa irratti kan falame nama jajjabaata irratti hirmaachaa ture. Kanaaf uummanni Oromoo gaafa muddee ja'a lidataa hoteela Kakumaameet reestooraantii fi reestooraantii Kakumaameetti sa'aatii 6 irraa qabee wal agarraa achi sagantaa ho'aa fi bakka artistoonni keessummoonni namoonni jajjaboon irratti argamanitti haala ho'aa fi ajaa'ibaatiin eebbifama. Irraanafiina Oromoon baaf lixaa kaabaaf kibbaa hundi keessan sagantaa kana affeerramtanii jirtu fayyaa qabaadha. Hayyee galatoomaadha. Keessummoota asitti argamtan martiyyuu akkasumas gabaasaa ibsaa albama biiftuu sababeeffattanii namootiin asitti argamtan hundiyyuu galatoomuudha jechuudha barbaanna. Muddee ja'a gaafa guyyaa ja'a torbee irraa sanbata dhufu asuma lidataa Kakumaameetti kan qophaa'edha. Aartii jabeessuun siifan jabeessuun aartii jabeessuudha waan ta'eef guyyaa kanaa hundi keessanuu waan dandeettii keessanii gamoota biraatiin wantoota nu waliin hirmaadhaas ni jenna. Siifan nama cimtuu nama hedduu aartii kana irratti albaan nuti sirbaa siingilii tokkoyyuu hojjechuun hedduu ulfaata. Asumaan duraan dursee siifaniin illee baga gammaddeen jiraanii. Ayyee jirra jirtu ilmaan Oromoo martuu har'a kanasitti walitti qabamneef torbanarraa gaafa muddee ja'a 2017 albamni biiftuu jedhu kan siifan urgeessan qophaa'e waan eebbifamuufidha. Kanaaf ilmaan Oromoo martuu godina hundarraa artistoonni namoonni beekamoon akkasumas abbootiin gadaa namoonni ciccimoo waan irratti argamaniif guyyaa isaan Kakumaameetti argamtanii albama biiftuu jedhu kan akka eebbiftan egaa koo dabarsuun barbaada. Kanaaf ilmaan Oromoo marti keessan affeeramtaniittu irraan hafinaa argaman isin jedha galatooma. Uummanni Oromoo bakka garaagaraatti argamtan albamni biiftuu akka qophaa'e karaa miidiyaa garaagaraa gabaafamaa akka ture amma yeroon isaa ga'ee gaafa muddee ja'a bara 2017 naannoo lidataa Kakumaamee hoteela Kakumaamee achitti waan eebbifamuuf hundumti keessaniyyuu akka irratti hirmaattan akka irratti argamtan sa'aatii 6 kaasee in eegala waan ta'eef akka irratti argamtan akka irratti hirmaattan kabajaan sin affeerraa.